ለምሕረት ወሳኝ ነኝ ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳኝ ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳኝ ነኝ ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳኝ ሱማ tokko ayyaana waggaa wal qabatee siniif dhiyeesse innis eebbileessa keenya Barsaa Tamasgeen jedhamu jechuudha. Kanaaf isaan immoo ayyaanni waggaa maal fakkaata haala kamiin dabarfamaa jira bara gaddaa yookaan bara duraarra barana maal fakkaata kan jedhu ayyaana waggaa sirriitti nu ibsu eebbileessa keenya Barsaa keenya baga nagaan dhufta. Ameen baga nagaan nu eeganii egaa Maqaba kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Ameen kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota urjii tawaayidoo tuub kan taatan hundi keessaniyyuu nageenyi waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtan akkam yoo nageessan akkam turtan baga guyyaa addaa fi guyyaa kabajamaa guyyaa ayyaana bara haaraa jala bultiin baga geessan baga geenya maatiiwwan waaqayyo guyyaa har'aa qophiitti koo qabna kanaaf hundi keessaniyyuu haga xumura sagantaa keenyatti nu ilaalan maqaa waaqayyoon sin gaafan akkasumas immoo mana kanaaf warroonni addisii taatan sheer gochuu keessan akkasumas immoo sabiskiraayib laayik gochuu maqaa waaqayyootiin hin dagatinaa sinin jenna obboleewwan keenya nu jajjabeessaa bara haaraa immoo bara 2017 jechuudha karoora gaggaarii yuutuubiif kan ta'u qabannee dhiyaannaa waaqayyo gooftaan nu gargaaru kanaaf deeggarsi keessan maalidha yoo jenne hundi keessaniyyuu viidiyoo kana haga xumuratti ilaaluu akkasumas immoo sheer gochuudha jechuudha maatiiwwan waaqayyo kanaaf sagantaa xiqqoo ta'uu qabna gadi ta'eef hundi keessaniyyuu akka nu hordoftan maqaa waaqayyoon sin gaafan eebbifama. Sifaarfannaa waaqa abboota keenyaa nuuf kenni nageenya. 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 maqaba kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqayyo tokko ameen kabajamtoota jaalatamtoota masmaatii waaqayyo maal jeetta bariko aude amete lebariko bariko በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አውደ ዓመት ሊባርኩ ባርኩ አውደ ዓመት አውደ ዓመት ሊባርኩ ባርኩ አውደ ዓመት ሊባርኩ ባርኩ ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳኝ ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳኝ ነይ ማርያም ለምሕረት ወሳኝ ነይ ማርያም
ምሕረት ወሳይለ አያነ ኦጋ ኤቤሶዳ ፈያነ ኦጋ አያነ ኦጋ ኤቤሶዳ ፈያነ ኦጋ ኮቶ ማርያም ሚኑፍ ካዳዶ ጎፍታ ኮቶ ማርያም ሚኑፍ ካዳዶ ጎፍታ አጉዳ አሜቴ ይባርኮ አውደ አመቴ ሊባርኮ አውደ አመቴ ናይ ማርያም ለምሕረት ወሳይሌ ናይ ማርያም ለምሕረት ወሳይሌ ናይ ማርያም ለምሕረት ወሳይሌ ናይ ማርያም ለምሕረት ወሳይሌ አባ ከኒልማ ከነፍረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን አሜን ከበጀምቱታ ሆርዶፍቱታ ቻናሊ ወርጂ ተዋይዶ ከንተተ መርቲ ኬሰን አከም ጅርቱ ነገኝ ዋቀዮ ለፈጅርተኒት ኢሲኒፍ ሀባየቱ ጀቻ አራ ከሱማ ቶኮ አያና ወጋ ወልቀበቴ ሲኒፍ ዲኤስ ኢኒሲ የብሌሰ ኬኛ በርሳ ተመስገን ጀለሙ ጀቹዳ ከናፍ ኢሳን ሞ አያን ወጋ ማል ፈካታ ሀለከሚን እንደበርፈማ ጅራ በረ ገዳ ዮካን በረ ዱራራ በረነ ማል ፈካታ ከንጅዱ አያና ወጋ ስርቲን ኑሂብሱ ብሌሰ ኬኛ በርሳ ኬኛ በገነጋ ኑፍታ አሜን በገነጋ ነው የደኒ egaa jalqaba irratti carraa kana nuuf kennu keessaniif galatoomaa jecha ayyaanni bara haaraa maal fakkaata kan jedhudha fi yaa'u bara haaraa keessatti barri haaraa duwwaa ta'uu osoo hin ta'in yaadni fi qalbiin namaa haaraa ta'uudha. Kana jechuun namoonni iddoo kaleessa jiranirraa har'a wantoota baay'eedhaan haaraa ta'anii mul'achuu tarii kaleessa badii garagaraati irratti hedduun isaanii gara mana dhugaatiitti, hedduun isaanii gara sirbaatti, hedduun isaanii immoo gara sagaagalummaa waan baay'eetu jira addunyaa kanarra. Isa sanarraa jaalala waaqayyootiin qalbii haaraadhaan gara waaqayyootitti dhiyaachuu jechuudha. Gara haaraadhaan. እሺ ወብሬት ከኛ በርሳ ከኛ ድጉማቲ ዋቀዮን ሲና ይብሱ ዋቀዮን ሲና ከበጁ የረዴ ቢዳን በጋጌሰን ሲንጀና ኦርዶፍቶታ ኦርጂ ተዋይዶ ካንታተን መርቲ ኬሰን በጋ አያና በረሃራ በረኩማ ለማፍ ቁጥሩዋን ጌሰን በጋ ሆሊንጌ እንዱም ቲኬሰን ይወሮን ይዳልተን ቪዲዮ ካና ሼር ላይክ አከስም ሰብስክራይብ ጎቹ ከሰት እንደገቲና ፖሊስ ኬኘስ ሰገንታን እንጥሙሪ ገናት ፉፍና ፈማ ዋቀይ ጎፍተን ሲና ይብሱ መቃባ ከልማ ከነፍሮ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን እሺ ኮምፕሌዋን ኬኛ ጉሳ ሰራከን ዋና ለሲ ኮማይቻ ጋፊ ኬሰኒ ባራሃላ ለኪ ማል ዲቹዳ ከንጀዱፊ ጋ ኮምፕሌዋን tajaajila barbaadaa kantaati jalqabarratti kadhannaadha. Kadhadhaa isiniif kennama rukutaa isiniif banama jedhee wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 irratti akkuma dubbatamaa ture. Namni kadhate tokko faarfachuu danda'a, barsiisuu danda'a, hundumaayyuu tajaajila kam keessattuyyuu hirmaachuu danda'a. Hojii hafuuraa kan ta'e hunduma keessattuyyuu hirmaachuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba irratti kadhannaadha. Lammaffaa irratti immoo gaaffiidha jechuudha. Namni gaafa jireenya isaa keessatti guyyaadhaa guyyaatti tariitii haalli nuti keessa jiraachaa jirru kuni addunyaan kuni baay'ee rakkistuudha waan ta'eef abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ishee keessa jiraadhaa malee ishee hin fakkaatinaa jedha waan ta'eef nuti immoo isheerraa adda baasuu kan nu danda'u addunyaa sanarraa kan ittiin adda bahuu dandeenyu keessaa tokko gaaffii galuudha jechuudha. Gaaffii adda deebi'uun addunyaa sanarraa kan adda nu baasudha jechuudha. Galii waaqayyoo isaatti kennu yookaan bakka jirutti sagalee waaqayyoo kan kaasu yaada isaa keessatti sammuu isaa keessatti akkasumas bakka deemetti jecha waaqayyoo kan faarfatu. Maaliif yoo jenne yoo dubbachuu irra hin baate sammuu isaatti hin galateeffatu jechuudha. Maaliif faarfataan jiru jechuudha. Akkuma ergamtoonni waaqayyoo galanni isaanii nyaata isaanii, nyaanni isaanii galata isaanii kan ta'e
isaan isaa 24 akkuma galateeffatan innis faarfata dhagateef waaqayyoon ni galateeffata. Waaqayyoon ni yaadata. Waaqayyoon na fayyisi jedhee ni kadhata jechuudha. Maaliif maalummaa faarfannaa keessaa faarfannaan bakka baay'eetti qoodama. Fakkeenyaaf faarfannaan galata ta'uu danda'a. Haala tokkoon jechuudha. Gara biraan immoo faarfannaan barumsa ta'uu danda'a. Sagalee waaqayyoon ni dhaga'u. Sagalee waaqayyoon ni hima. Achi keessatti mata duree faarfannichaa fakkeenyaaf wayii gocha keetii waan ati naaf oolite. Gocha isaatiin dinqisiifachaa jira jechuudha. Waan inni nu oolmaa isaa. Kanaaf asirratti maalidha? Barumsa sinuuf ta'e. Waaqayyo oolmaa ooluu isaa. Inni gocha guddaa nuuf ta'uu isaa. Asirratti sirriitti hin beeksisu jechuudha. Kanaaf maalidha? Barumsa siidha. Akkasumas immoo faarfannaan maalidha? Kadhannaa. Kadhannaas ta'uu danda'a. Akkamittiin yoo jenne faarfanni amma fakkeenyaaf yaa haadhatiin qulqulleettiin bara Maariyaam nuuf kadhannu. Isheen akka nuuf kadhattu kadhachaa jiru jechuudha faarfannaadha. Kanaaf faarfannaan wanta guddaa of keessa qaba jechuudha. Humna guddaa qaba. Tokkoffaa maalidhaa? Galataadha. Lammaffaan maalidhaa? Barumsadha. Sadaffaan maalidha yoo jenne kadhannaa waaqayyoon kan dhiyeessinu. Waaqayyo waan isaaniif oole sun faarfannaadhaan dubbachuu waan barbaadaniif waan yaa waaqayyo ati kana naaf goote diinota koo keessa dabarsite eessa geessisoo jedhanii anas gahe ani akkas ta'e ati kana naaf goote fokkoruu yookaan immoo waanuma hin taane jechaadha. Kanadha waan ta'eef wantoota baay'eetu jira. Waaqayyo immoo nama amma fakkeenya tajaajilaa gaafa jedhamu faarfachuu qofa barsiisuu qofa se'anama. Isa faarfatu yoo gargaarteeti tajaajiltee, isa barsiisu yoo gargaarteeti barsiistee, isa faarfatu teessee faarfachuu sagalee qabdoote walaloo barreessite already faarfatteeti.